Oduu jalqabaanii waldaan fannoo diimaa idil addunyaa walitti bu'iinsa Oromiyaa keessatti irra deebiin mudatu bu'uuraalee misooma irratti dhiibbaa guddaa dhaqqabsiisee jedhe. Keessattuu dhaabbilee fayyaa fi misoomii bishaan dhugaatii sababa kanaan akka miidhamu ibsa dhaabbate kunin hiika fiixa isaa dabalata qaba. Akka fakkeenyatti godina Wallagga Lixaa aanaa Beegitti dhaabbileen fayyaa fi piroojeektoonni bishaan dhugaatii barbadaaniiru jedha ibsi dhaabbata kana. Aanaa kanatti uummata 100,000 tajaajilaa kan turan dhaabbileen fayyaa 42 sababa walitti bu'iinsi naannawa sanatti hammaateef miidhaan guddaan irra ga'eera yookiin ammoo saamamaniiru. Dhaabbileen fayyaa miidhaa irra ga'een tajaajila dhaabuu isaaniin namoonni dhibee lubbuu isaaniif yaaddessaa ta'een qabamanii tajaajila wal'aansaa dhaban hedduun jiraachuu ibse waldaan fannoo diimaa addunyaa. Uummata aanaalee godinichaa 5 keessa jiraataniif tajaajila kan kennu hospitaalli sadarkaa jalqabaa Guduruu baaxiin isaa rasaasaan reebamee caccabeera. Kuusan bishaanis barbadaa'eera akka gabaasa jaarmiyaa kanaatti. Sireen dhukkubsattoonni irra ciisanii yaalaman meeshaaleen kenniinsa tajaajila fayyaa fi qorichoonni saamamaniiru jedha dhaabbati kun. Akkasumas namoonni hedduun sababa walitti bu'iinsan gara magaalaa Beegitti waan baqataniif lakkoofsi namoota tajaajila wal'aansa fayyaa barbaadanii akkaan dabaluun rakkoo uumaa jiraachuu dhaabbati kun ibseera. Namoonni kumaan lakkaa'aman qe'ee isaanirraa buqqaafamanii gara magaalaa kanaatti baqachuu isaaniin ogeeyyiin fayyaa deeggarsa fayyaa hawaasaaf taasisuun humnaa olitti ta'eera jedhe dhaabbati kun ibsa kaleessa galgala baaseen. Hanqina qorichaa qabna. Qorichi yeroo balaa tasaaf ol kaa'ame hin jiru. Bakki tajaajila wal'aansa fayyaatti kennamu hin jiru. Sireen dhukkubsataan irra ciisee yaalamu hin jiru jedhan meedikaal daayirektarii hospitaalichaa Dr. Alamaayyoo Kurii. Kuusaa bishaan irra miidhaan waan ga'eef yeroo ammaa hanqina bishaanii qabna. Manni qorichaa barbadaa'eera. Qorichoonni fi meeshaaleen wal'aansaa hunduu saamamaniiru jedhan Dr. Alamayyoon. Oromiyaa keessatti kutaalee waraanni bilisummaa Oromoo keessa sochootti rakkoon nageenya fi tasgabbii erga hammaatee bubbuleera. Waldaan fannoo diimaa addunyaa ibsa isaa keessatti walitti bu'iinsa Oromiyaa keessatti mudataa jiru lammiileen kumaatamaan lakkaa'aman rakkoo hamaaf saaxilamaniiru. Kanneen keessaa hedduun gargaarsa tattamaa barbaadu. Akkuma walitti bu'iinsi babal'ataa deemuun lakkoofsi namoota gargaarsa namoomaa barbaadanii dabaluu ibse dhaabbati kun. Jarmiyaan kun akka jedhutti godinaalee Gujii, Booranaa fi Wallaggaa keessatti namoonni deeggarsa tattamaa fedhan hedduudha. Fannoo diimaan Oromiyaa keessatti namoota sababa walitti bu'iinsa qe'ee irraa buqqaan gargaaraa tureera. Ji'oota 6 darban namoota 62 caalaniif gargaarsa nyaataa, iddoo da'annoo fi maallaqa taasisuu ibse dhaabbati kun. Gaggeeffam dhaabuu fi waliigalteen Afrikaa Kibbaa Pretooriyaatti mallattaa'e. Haala waliigaltee kanaatiin filannoon Tigraay qofaatti gaggeeffamee ture akka haqamuu fi mootummaan hundaa'ee akka deegamu taasifama. Ammaatti naannoon Tigraay mootummaa yeroo paartiilee adda addaatiin ijaaramee fi obbo Geetaachoo Radaatiin durfamuun bulaa jirti. Boodiin filannoo yeroo kaa'ameef keessatti filannoo gaggeessuuf qophii akkamii qaba? Walitti qabdu boodii filannoo biyyaalessaa Aadde Birtukaan Midhaaksaa akkan jetti. Filannoo gaggeessuun dura qorannoo fi madaallii gaggeessuun hedduu qabna. Uummanni qe'ee isaanirraa buqqaan qe'eetti deebi'aniiru. Nageenyi naannichaa maal fakkaata? Waliigalteen nagaa hojiirra oolman isaa maal fakkaata? Dhaabbileen siviilii maal fakkaatu kan jedhan qaamolee kaan waliin ta'uudhaan daawwannaa dirree goonee turre. Qorannoo duraa gaggeessineen ammatti naannoo Tigraay keessatti filannoo gaggeessuuf haalli dandeessisu akka hin jirre hubanne. Haalli kunis yeroo gabaabaa keessatti ni sirrata jennee amanna. Gama mootummaatiin rakkoon nu mudata jennee hin amannu. Rakkoo guddaan nuuf ibsan gama buqqaatotaatiin kan jirudha. Buqqaatonni filannoo irratti xiyyeeffachuudhaaf haalli jiru ammayyuu kan isaaniif hayyamu akka hin taane marii siyaasaa gaarii gaggeessuu fi ijaaramuudhaaf tasgabbaa'uu akka qabanidha kan nuuf ibsan. Uummanni deeggarsa barbaadu guddaan ammayyuu naannicha keessatti akka jirudha kan nuuf kaasan. Dhaabbileen siviilii haala ulfaataa keessa waan turaniif ammayyuu deeggarsatu isaan barbaachisa. Hanga sanatti filannoon hin gahu jennee hanga sanatti filannoon hin ga'u kan jedhu irra hin geenye. Ammayyuu gama meeshaalee fi loojistikiitiin qophii xumurree jirra. Kanaaf waan ulfaatu miti. Wantoonni jalqaba siif kaase yoo kan sirratan ta'e yeroo gabaabatti gaggeessuu ni dandeenya. Akkaataa waliigaltee Pretooriyaa naannoo Tigraayitti jalqabaa mootummaa yeroo hundaa sanaan booda yeroo 6 fi waggaa tokko hin caalle keessatti filannoon ni gaggeeffamaa kan jedhu kun ni ta'a. Hanga sanatti filannoon hin ga'u kan jedhu irra hin geenye. Ammayyuu gama meeshaalee fi loojistikiitiin qophii xumurree jirra. Kanaaf waan ulfaatu miti. Wantoonni jalqaba siif kaase yoo kan sirratan ta'e yeroo gabaabatti gaggeessuu ni dandeenya. Godini Walaayitaa akka lakkoofsa Itoophiyaa amma 29 bara 2015 filannoo riifareendamii gaggeessuullee bu'aan isaa haqamuun irdeebiin akka gaggeeffamu ta'e. Filannoo kan irdeebiin gaggeessuu nagam barbaachisaa akka jedhuu fi Aadde Birtukaan akkan jetti. Riifareendamii Walaayitaa ilaalchisee adeemsaa fi raawwii isaatiif gatii guddaa itti kennina. Garuu akka boordii filannootti itti gaafatamummaa keenyas bahachuun qabna. Warri filatanis bitaaf mirga isaa ilaalanii bu'aa isaan fayyadu akka murteessaniif odeeffannoo barbaachisu kennineefiirra. Riifareendamii kana ilaalchisee miidiyaalee sadirratti falmii qopheessineerra. Hayyoonni irratti affeerramanii bu'aa fi miidhaa qabaatu irratti yaada akka kennan gooneerra. Uummanni hubannoo akka argatus taasisneerra. Riifareendamii Walaayittaa akka irra deebi'amuuf taasisuun
boordiin filannoodhaa adeemsicha hordofaa akka ture dogoggora wayita argettis akka sirreeffamuuf ajajuunsaa gahumsi isaa cimaa akka jiru kan agarsiisudha. Paartiin ABO hundeeffam isaa waggaa 50ffaa kabajuu fi qophiitti jira. Paartichi jalqaba 1973 hundaa'uun qabsoo hidhannoo fi siyaasaa geggeessaa ture. Eegi suni adoolessa tokko waggaa waggaan hundeeffam isaa kabajachaa ture. Barkaan garuu hundeeffamni paartichaa waggaa 50ffaa guutuu biyyattiitti kabajamaa jedhan dursaan Koree Ayyaanichaa fi durtaa Koree Seeraa fi Naamusaa obbo Alamaayyoo Duroo ayyaanni kun ji'a tokko guutuu fi akka kabajamu himan. Ayyaanichi maaliif sadarkaa biyya guutuutti ta'ee kan jedhu deebisuun eegal. Waayilkoo Zalaalem Taaddasaa dubbis. Dhaloonni amma jiru kun harki 80 qabsoo kana keessatti dhalatee sababa kanaaf bifa tokkoon yookaan bifa biraatiin bu'aan qabsoo kanaa wareegamni qabsoo kana keessatti kaffalames isa ilaallata waan ta'eef akkasumas immoo uummanni gareen biraanis warri akkuma Oromoo kana dhugaa isaan falmachaa jiranis akkan waliin kabajanidha gaafannaa. ABO'n hundeeffamee siyaasa Itoophiyaa keessatti waggoota 50ffaadha kan kabajaa jiru. Isin akka qondaalaa waggaa dheeraa paartii kana keessa turetti maal milkeesse inni guddaan kaayyoon ABO jettanii ibsitu? Tokkoffaa biyyumti akka Oromiyaa jedhamuun jirtu. Oromiyaa dhumti har'a maqaa waamtu kuniyyuu bu'aa qabsoo sanaati. Oromiyaa kanaan moggaase adda bilisummaa Oromooti. Sababa kanaatiif kun akka milkii tokkotti sana dura Oromiyaa jedhamuun beekamu ture jechuudha. Biyya Oromoo jedhama. Maqaasaa Oromiyyaas jedhanii warri baasanii jira. Afaan Oromoo afaan baadiyyaa keessatti qofa dubbatamu ture. Afaan magaalaa keessatti dubbatamu miti. Afaan hojii miti. Afaan barnootaa miti. Kuni sababa qabsoo kanaatiin yoo xiqqaate amma afaan barnootaati, afaan hojiiti. Aadaan Oromoo dagaagaa jira. Amma barbaadamullee ta'uu baate. Aartiin Oromoo baay'ee guddatee jira. Barreeffamni miidiyaan Oromoo afaan Oromoo kanuma keessan BBC dabalatee bu'aa qabsoo kanaati jennee yaadna. Kana hunda caala immoo uummata kana cunqursaa ture kanaan dura uummata kana kutaa adda addaatti addaan qoodee uummata gosaan amantiidhaan bifa adda addaatiin bakka dhalootaatiin addaan qoodeet akka waliin barreen godhe sana deebisee uummata kana akka uummata tokko ta'e akka biyya tokko qabaatu akka aayidooloojii tokko qabaatu kan taasise bu'aa qabsoo kanaati jennee amannaa. Gama biraatiin namoonni ABO'n aangoo siyaasaa hin arganne kanaaf kaayyoo qabsaa tureef galma hin geenye hin injifannee jedhanii kan ibsan ni jiru. Isa kan akkamiin ibsitu akka qondaala tokkotti? Qabsoon kun bu'aa argame himsuudhaaf malee akka adda bilisummaa Oromoo garma ittiin ka'etti guutummaatti bakka isaa hin geenye maal jechuu keenya Oromiyaa guutummaatti dhuunfachuu hin dandeenye. Gama biraatiin paartiin ABO hundaa'ee bara 1973 bu'a bayii gurguddaa keessa darbee jira. Paartiin kun shinnigaatii haga bara 2018 gara biyyaatti deebi'utti. Mee balaawwan gurguddaa paartiin kun irraa oolee as ga'e nu yaadachiisuu dandeessu? Paartiin kun waggaa 50 darban kana keessa waan ulfaataa qabsoo ulfaataa dabarsee fakkeenyaaf amma bara 1977 waraana Itoophiyaa fi Somaalee gidduutti waraanni adda bilisummaa Oromoo bitaa mirgaan loluudhaan sarvaayivii gochuudhaaf wareegama guddaa kaffalaa ture. Bara 1980 akkuma jette hogganoota adda bilisummaa Oromooti. Isaan kun miseensota qofaa miti dirqama fudhatanii biyya keessatti dirqama walii hiranii biyya alaa deemuudhaaf gara Somaalee deeman Shiniggaa irratti hogganoonni gara 10 ta'an wareegama kaffalanii sana boodas bara 1991 ga'e wayita sana wayita mootummaan dargii kufee mootummaan Ihaadig mo'atee addi bilisummaa Oromoos qaama mootummaa sanaa ta'ee mootummaa cimsaa keessatti hirmaachaa ture. Chaartaraa keessa qophaa'uu irratti gahee guddaa qabaachaa ture. Biyya kana xiqqoomee gara waan dimokiraatawaa ta'utti fiduudhaaf caasaa dimokiraatawaa ta'u deebisuu irratti gahee taphachaa ture. Garuu kunis mootummaa EPRDF fudhatama hin qabne waan ta'eef shiraa fi gidiraadhaan hanqatamee jiru. Poolitikaan biyya kanaa wayita sanas addi bilisummaa Oromoo waraana qabu gara 40 ta'u kaampii 5tti galchee nagaadhaaf qophii ta'uusaa ibsee waan karaa isaatiin godhu hunda raawwatee garuu sun akka arshaalummaatti itti fudhatamee waraanni sunis marfamee balaa adda addaatii fi wareegama adda addaatiif akka kaffalu taasisee kaampiiwwan sun hin diigamanii waraanni kana keessatti wareegama kaffale guddaa ture. Jaarinaan ofitichuudhaaf deemus waldhabbeen tokko tokko hin ture kan dhaaba keessaayis bahanii bara 1998 qaama ce'umsaa maaleen jedhu fa'aa dhaabbatanii kophaatti keessaa adda bilisummaa Oromoo keessa bahanii kunis qabsoo irratti gufuudhuma ta'a. Akkasumas bara 2008 keessas akkasumatti ABO jijjiiramaa jedhanii keessa bahanii ammas dhaabni kun deebisee dandamachiisu turre ture. Waan rakkoo hamaa turre ture. Amma qabsoon qeerroo gurmeessee qeerroodhaan mootummaan immoo Ihaadig kufee mootummaan ammaa kun itti darbutti jechuudha. Yeroo jijjiiramni sun dhufu akkaataa jette abdii horannee turre muuxannoo kanaan dura darberraa amma yeroon uumame kun yeroo taa'anii biyya kana gara nagaatti politikaal settlementii nagaa irratti hundaa'een mari'atanii mariidhaan xumuratti gochuu danda'ama jennee abdannaa turre oolee otoo hin buliin
agriimantiin asmaraarratti mallattaa'es akka waan agriimantiin hin jiraannetti ganame adda bilisummaa Oromoon ganame. Hin ganamne jettanii amantu amma? Kompiliitlii ganame inni sagalaadha. Adda bilisummaa Oromoo danqa keessa seenee asiin karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf dhufee galmaa'ee karaa biraatiin immoo waraanni sirnaa fi akka waliigalteetiin akka hin galle gochuudhaan shirii adda addaa hojjetame. Ijoolleen qabsaa'onni isaan kaan didanii adda bilisummaa Oromoo gaa carraan inni qabu waraanni isaa ilmaan uummata Oromoo waan ta'aniif bakka ifatti bahee karaa yuuduree keenya uummatatti kennee karaa abbaa gadaatiin jechuudha. Sana booda ofiisaati immoo qabsoo nagaatiin ittaan fufa jedhee itti fufe garuu akka amma argaa jirtan waajirri isaa hoggasuu hin cufame adda bilisummaa Oromoo waajjira takkittii Finfinnee keessaa dabalatee hin qabu. Hogganni isaa hunduu mana hidhaatti guuramanii hogganni harki caalaan harki 80 har'a mana hidhaa jira.